والله قلنا لها اشترت ارض واشترت وتوي بغطول الحين. لا شلون بشيء يعني صوري صح هذا انا اكل فلوس منك وما ابوت عشان كذا اشتغلت 14 سنه. حنا مسكناك، حنا قلت لا تروحي. قولي بالله قول. انا مسكت انا وبابا قلنا له والله ما تروحي. ليش بالهم هو وش ود بلهم؟ الحين انا اسالك سؤال. لا تجيبون كلام هذا ايه الحين حتى انا ما قلت جاي. الحين انا اسالك سؤال. حنا قلنا لك لا تروحي؟ لا ما حق لا تروح. يعني انت تبى تقعدين هنا ما تجمعين فلوس عشان تسوي بس ما تبي امشي. انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفون هردفتوتا في كبجمتوتا channel أورمو فرست كم جرتو نجا جرتو سنجتشا وبليكيا وبليتيكي إنك أنا أرجعتني جرتني وجا كودا أفر من توكوكيس دلايدي جتشولا أما كا مدام سيتي ولدت بؤني مدام نسي وجا كودا أفر أتمنى كنا كيس دلايدي أنا كتندم نسك أبي جرا ويسك أبي أنا كتندم أمبري كينيا لجرا جتشاني جرتي بوليتين كيندا كونكا أكجر أما جرتي مالك إسي هندا كانن كنيني بجتشولا وجا كودا فري كان أوسو هنجلين أوسو ماتي إسي هلالين أوسو ديمتي هنددبي من مكان كيسة تتمرت جتشولا بوليين كيا وني سنكور سوجرات وري حجمو وري سنبر جرتان حجمو نمجاري يوتي haga isin fayyaa qabdan haga isin dalagaa isaanii akka gaariitti hojjettan namuma gaarii ta'anii jechuudha. Garuu isin bira bubbultanii osoo galtanii maatii keessan hin ilaalin osoo jidduun hin galin akka nama zarii hin qabne isin fakkeessan jechuudha. Akka ati nama hin qabne akka waan ati nama hin qabne akka waan ati biyya hin qabne akka waan ati maatiin kee hin barbaanne akka waan ati maatii kee hin barbaanne waanuma lafatti akka namuma raasatti badee si fakkeessanii jechuudha. Maaliif hagamuu isaan gaarii yoo ta'an, hagamuu yoo dalagaan isaanii isinitti ulfaachuu baate, hagamuu yoo karoora dheeraa qabaattaniitiin hin jettan dirqama addaan kutaa galuu isinii wayyan isiniin jedha. Addaan kutaa galuu isinii wayyan dirqama jechuudha. Maaliif jennaan isaan jechuudha. Baay'isanii bira taa'an taanaan, baay'iftanii bira turtan taanaan nama tuffachaa deemu jechuudha. Isin tuffataa deeman. Haga gizee haaraa dhuftanii isin kabajaa hin deeman jechuudha. Kanaaf isin gaggalaa yoo deddeebitan isin kabajaa deemu jechuudha. Kanaaf ammallee deddeebitanii yeroo waraqata keessan haaromsitanitti maal jechuun qabdan damooza keessan akka isin kafaltu gaafachuu qabdan osoo waraqata hin haaromsin. Waraqata osoo hin haaromsin damooza kiyya naa dabaltaa yoo naan daballee ani hin taa'u hin deemaa yookaan jijjiiradha jedhaani. Maaliif yeroo baay'ee jechuudha ishi jettaniitumaan jedhistaniitumaan akkuma nama isaan jaalatee akka waan manni isaanii isinitti toleetitti mallattoo akkasii ittiin agarsiisinaa jechuudha isaan. Isin tuffataa deemu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee nama madaalaa deeman isaan baay'ee nama madaalan jechuudha. Guddaa isaaniitii miti xiqqaan isaaniitu nu madaalan jechuudha nu. Kanaaf ati akka waan beekneetitti si lakkaa'u akka waan ati bakka hin jiraami akkas bakka biyya kee keessatti waan jiraachuu hin dandeenye bakka waanuma rakkoon jabaateetuma hammaateetuma waan nyaattu waan dhugdu dhabdee akka waan biyyaa si baaseetitti si lakkaa'u jechuudha. Kanaaf akkasitti uf tufachiisu osoo hin taane ijoolleen keenya ofirra dhaabadhaan isiniin jedha dhugaa rabbi ofirra dhaabadhaa. Qonxoffii jedha. Kanaaf yoo isin of kabachiistan isin kabajan jechuudha isaan. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha walitti fuuftanii hin taa'ina. Walitti fuuftanii hin taa'ina. Waggaa 2 fixattanii waggaa 4 fixattan taana galaatii maatii keessan ilaalaa bubbulaatii deebi'a. Isinii galee gaafa isin biraa galtan san mi'aa keessanuu beekan jechuudha isaan. Gaafa isin biraa galtan galata keessan gatii keessanis gaafa san beekan malee haga ati bira jirtu hin beekan jechuudha. Sii galee kanaaf ijoolleen keenya itti fuuftaniitiin waggaa hedduu isaan bira hin taa'ina. Karoora waggaa dheeraa yoo qabaattan bakka hojjechuuf karoorri keessan dheeraa yoo ta'e jechuudha. Walitti fuuftanii amata hedduu lakkoofsisina. Galaa jidduun biraa deebi'a. Isiniin jedhaa obboleeyyan kiyyaa isaan amala akkanaa kana qaban waan ta'eef ijoolleen baay'een osoo hin beekin
amal isaanii isinitti toleetiniin aina barbaade jettanii itti mufuuftaniitumaan hin taa'inaa jechuudha. Beekaatuma galaan isiniin jedha anumatu isiniin jedhe. Akkasii obboleeyyan kiyya argatanii jirtanii amma madaamii kanaa fi isii ilaal isii waggaa 14 bira teette kana afaan keessa walitti badaa jiranii akka jedhamutti micattiin kuni waggaa 14 kana keessatti waa meeqa akka jalaa tabalaasha beekaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya takka damoos isiyyuu gimmaasha waggaa kanneen hin fudhanne ta'a isinii galee takka osoo damoos hin dabaliniif damoosuma saniin waggaa haganaa hojjechiisuu dandeessi ta'a. Kanaaf waa hedduu jechuudha rakkoon jiru. Kana irraa of eeggadhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Yoo namatti gamteetiin jedha mana sanitti deddeebi'u irraayyuu mana biraa deemuu kabaja ofiitiif jechuudha. Waan keessan beekan madaalanii sin beekan kiiloo keessan beekan jechuudha si kabaju odoo isaaniin kiiloo kee odoo sin beekin waggaa lamaan kee waggaa 4 yookaan fixattee biraa deemte jechuudha. Kanaaf waggaa hagana ammoo baay'istanii odoo biraa hin galiin ansi qabee galuu si dhoorge jedhaan jirti kun akkuma argitan wayaan harkaan qabeetiin galuu si dhoorge dhugaa dubbadhu jedhaan jirti jechuudha madaamin tuni. Akkasii obboleeyyan kiyya kanaaf ofirratti murteessinaa isiniin jechuu barbaada.